Harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni Arat Kiiloo Deeyil baga nagaan dhuftanii kun YouTube chaanalii keessan Arat Kiiloo Deeyilidha. Sagantaaraan deebinee dhufneerraa rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessatti uumame baqachuun bara 2013 umurii 13tti kooluu galtummaan Ameerikaa seenuu kan himtu Amaanee Badhaasoo dhalattuu Itoophiyaa Koongireesii Ameerikaa bara 2022tiif dorgomaa jirtudha. Amaanee Badhaasoo dubartiin baadiyyaa Oromiyaa keessatti dhalatte akkamiin biyyaa baqattummaan baatee hanga siyaasa Ameerikaa keessatti hirmaachuu dandeesse? Amma maalirra jirti? Dhalattoonni Oromoo biyya sana keessa jiraatan akkamiin bira dhaabbachuu danda'u fi kan kana fakkaatan qophii keenya guyyaarraa keessatti isiniif qabannee dhiyaanneerraa chaanaalii keenya laayikii gochuun akkasuma haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun hanga xumuraatti hayyaataan akka nu faana turtan isin jajjabeessina. Shamarreen Oromootuun paartii Dimokiraatii bakka bu'uudhaan Ameerikaa bulchiinsa Minisootaa magaalaa St. Paul Forge Congressional District jedhamu bakka bu'uun koongireesii biyyaatiif dorgomaa jirti. Waa'ee dorgommii fi seenaa dhaloota ishee ilaalchisuun turtii Amaanee Badhaasoo BBC Afaan Oromoo waliin taasiste akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessinaa nu faana tura. Amaanee Badhaasoo eenyu? Eessatti dhalattee guddatte? Gaaffii jedhuuf gaafa deebii laattu Amaanee Badhaasoo ijoollee baadiyyaati. Oromiyaa Arsii bakka Muuneessaa jedhamuttiin dhaladhee gara waggaa 4tti yeroon siquun sababii siyaasaatiin maatii kiyya waliin biyyaa baqachuun Keeniyaa gale. Hanga umuriin kiyya waggaa 13tti achuman jiraadhe. Achumattiin afaan Oromoo fi Ingiliffallee baradhe. Isaan booda ammoo gara Ameerikaa imaluun Minisootaa keessa jiraachuun eegale. Kanaafuu Minisootaan biyyan jaalladhu, biyyan kabajuudha. Achitti ammoo umurii waggaa 13 irraa kaasee dargaggoo Oromoo walitti qabuun hawwisoo irratti hirmaachuun hawaasa keessatti hirmaataan ture. Hawaasumatu na guddise jechuun danda'a. Hirmaannaa siyaasaa BBCnis akkas jechuun Amaanee gaafata. Mee waa'ee barnoota kee nutti himi? Amaaneenis barnoota kiyya sadarkaa tokkoffaa akkuman siin jedhe Keeniyaattan eegalee isaan. Amaaneenis akkas jechuun deebisti. Barnoota kiyya sadarkaa tokkoffaa akkuman jedhe Keeniyaattan eegale. Isaan booda ergan gara Ameerikaa dhufee barnoota sadarkaa lammaffaa fi barnoota yuunivarsiitii asittan baradhe. Yuunivarsiitiidhaa saayinsii siyaasaatiin inni eebbifame. Barnootaan illee saayinsii siyaasaa baratte. Ofii fedhiin siyaasaa attamiin sitti uumamuu danda'e? Waa'ee hawaasaarraa yookaan maatiirraa hubatte wayitu ture? BBCnis itti dhufuun barnootaan illee saayinsii siyaasaa baratte. Ofii fedhiin siyaasaa akkamittis keessatti uumamuu danda'e? Waa'ee hawaasaarraa maatiirraa hubatte wayitu ture moo? Jechuun gaafata. Amaaneenis akkuman siin jedhe ijoollummaa kiyyatti wayitan baqattummaan Keeniyaa ture kaasee waa'ee jireenya koon gaafachaan ture. Maaliif jireenya baqattummaa jiraannaa? Yoon waa'ee eenyummaa fi maqaa koo fi maatii kiyya ibsuu namni maaliif akka addaatti na ilaalaa? Kanneen jedhan anaaf gaaffii ture ijoollummaa kiyyarraa kaasee jechuun deebisti. Ergan Ameerikaa dhufeen booda immoo biyyattiin biyya dimokiraasii waan taateef namni sodaa tokko malee yaada waliif ibsaa waan ta'eef dhugaa jirtuu hubachaan adeeme jechuun BBCtti himti. Anis ijoollummaa irraa kaasee hojii tola ooltummaa hedduu keessatti illee hirmaachaan ture. Keessattuu uummata maatiin maallaqa gahaa hin qabnee fi harka qalleeyyii haala itti gargaaramuu irratti duulawwan geggeessaan ture. Bara 2012 irraa eegalee hojii akkasii cimsee hojjetaan ture. Walumaa galattis namni hundinuu kabajaan sodaa tokko malee jiraachuu akka qabu waanan amanuufan kanaan siyaasa keessatti hirmaadhu onnee kiyyarraadha. Sababni isaas as Ameerikaa keessatti qofaa osoo hin taane addunyaa hundarratti namni hundinuu ulfinaa fi kabajaan akka jiraatuun barbaada. Kana dhugoomsuu keessatti ga'ee koo ba'uuf jecha kanan siyaasa keessatti hirmaadhe. Itti fufuudhaan BBC'n namni ati amma waliin dorgomaa jirtu nama muuxannoo siyaasaa waggaa 21 qabudha. Dorgommii kana akkamitti ilaaltaa jechuun gaafata. Amaaneenis anillee waggoota 10 darbaniif maatii fi namoota siyaasaa gurguddoo hedduu waliin hojii siyaasaa dalagaan ture.
Biyya kanatti keessattuu uummanni rakkoolee garaagaraa qabu nama isaaniif dhaabbatee falmuuf barbaachisa. Waggoota 10 oliif dhimma dinagdee, sanyii, dhimma naannoo fi haqa hawaasaa ilaallatan irratti duulawwan qabsoo geggeeffaman adda durummaan hirmaataan ture. Akka falmituu mirga namoomaa fi dimokiraasii idila addunyaatti hawaasa sabdaneessummaa Minisootaa qindeessuun dhimmoota naannoo fi idila addunyaa irratti sochoosaan ture. Kanaanis hawaasaaf gammachuun alatti namoota siyaasaa gurguddoo waliin akka hirmaadhu muuxannoo argadhu na taasiseera. Kanaanis hawaasaaf gumaachuun alatti namoota siyaasaa gurguddoo waliin akka hirmaadhee muuxannoo argadhu na taasiseera. Ani kanan koongireesiif dorgomuu walqixxummaa dhugaa sirna hunda hammataa fi Ameerikaa haqa qabeettiif falmuufan. Akkasumas dura jedhee uummanni nama isaaf dhaabbatu nama qarshiin hin bitamne barbaada. Namni sun ammoo ana Amaanee Badhaasooti. Kanaafuu baay'ee gammadeera. Nan injifadha jedheen amana jechuun BBC Afaan Oromoof yaada ishee laatti. BBCnis itti fufuun akka dubartii Afrikaa tokkootti siyaasa Ameerikaa keessatti hirmaachuun maal fakkaataa jechuun gaafatu. Amaaneenis deebistee dhugaadha dubartii Afrikaa ta'ee siyaasa Ameerikaa keessatti hirmaachuun cimaadha. Danqaalee baay'ees qaba. Haa ta'u malee ani rakkoolee jiran hunda fuuldura dhaabbachuun kan itti aananiif karra banuun barbaada. Kan biraan ammoo biyya kamittuu dubartii ta'uun kee mataansaa rakkoo hedduu qaba. Sababi sirnawwan uumaman hedduun sirna dhiirotaaf hojjetaman ta'aniifi danqaalee sana cabsuuf dubartoonni hedduun siyaasa keessatti dorgomuun barbaachisaadha jedheen amana. Yoo akkas ta'e kan uummanni dubartoonni maal buusuuf akka dandeenyu qabatamaan hubachuu danda'a jedhee yaada. Warra kaaniif fakkeenya ta'uuf jecha rakkoolee adeemsa keessa na mudachuu danda'an hundaaf of qopheesseen itti gale. BBCnis itti fufuun hawaasa Oromoo dabalatee lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiran irraa maal eegda jechuun gaaffii gaafatu. Amaaneenis kaayyoo fi mul'anni keenya ani dorgomuuf kan uummata hunda fayyadudha. Yeroo baay'ee kan miidhamu maatii hiyyeessaa rakkoo hedduu keessa darbuudha. Maatiin osoo harkanii fi guyyaa dalaguu garuu abdii dhabee hedduutu jira. Kaayyoon duula keenyaa ammoo sabaa fi sablammiilee akkasii kana biyya kana keessatti gargaaruudha. Itti aansee ammoo ani intala Oromoo Itoophiyaatti dhalatteedha. Rakkoo biyya sana keessa jirtus nan hubadha. Kanaafuu muuxannoo kiyyaa fi kaayyoo uummata miidhamaaf dhaabbachuuf qabdu kan nama hawaasa Oromoo ta'e lammiilee Itoophiyaa kananittillee Kanaafuu muuxannoo kiyyaa fi kaayyoon uummata miidhamaaf dhaabbachuuf qabu kan nama hawaasa Oromoo ta'e lammiilee Itoophiyaa kaanitti illeen toluudha jedheen. Kanaafuu muuxannoo kiyyaa fi kaayyoon uummata miidhamaaf dhaabbachuuf qabu kan nama hawaasa Oromoos ta'e lammiilee Itoophiyaa kaanitti toluudha jedheen amana. Jechuun yaada ishee ibsatti. BBCnis itti fufuun siyaasa Ameerikaa keessatti hirmaattee milkaa'uuf lammiileen Itoophiyaa achi jiraatan waan si gargaaran sitti fakkaata jechuun gaaffii gaafatu. Amaaneenis deebisuun eeyyena gargaaru jedhee yaada. Ani biyya kanatti kan qabsaa jiru namni hundi sabaa fi lammiileen hundi nagaa fi bilisaan akka jiraataniifidha. Ajandaan kiyya ajandaa dimokiraasiiti. Kanaafuu namoonni kun akka dhugoomu barbaadan hundi na deeggaruu jedheen amana. Ijoollummaa kootii kaasee wanti ani qabsaa fi jirus kanumadha. Amaaneen Waashingtan DC deemteef hin jijjiiramtu. Nama hundaafan qabsaa, nama hundaafan dhaabbadha. Fuuldurri addunyaaleen dimokiraasiin akka bultu waanan fedhuuf ilaalchii fi waanan dhaabbadheef nama hundaan kan fudhatamu jedheen yaada. Jechuun itti fuftee yaada ishee ibsiti. BBCnis falmaa kan jirtu sabaa fi lammiilee hundaaf ta'ullee osoo dorgommichaan injifatte milkaa'inni kee hawaasa Oromoo Ameerikaa jiruuf hiikaa attamii qabaataa jettee yaadda jechuun gaafatu. Amaaneenis itti fuftee ifa guddaadha jedhee yaada. Maaliif yoo jette duulli na filadhaa keessattuu yeroo jalqabaatiif yoo dorgomtu danqaa baay'ee qaba. Nama si bira dhaabbatee halkanii
Nama si bira dhaabbatee halkaniif guyyaa ni dandeessa siin jedhu nama onnee siif kennu baay'ee barbaachisaadha. Namni na bira dhaabbatee shakkii tokko malee hin dandeettanaan jedhe uummata kiyya kan hawaasa Oromoo as jiruuti. Maatii irraa dhaladhe qofaa osoo hin taane hawaasi kiyya dhugaa dubbachuuf abbaa fi haadha naaf ta'ee bakka kanaan naga'e. Kanaafuu bakka kanaan naga'anii yoo ani nama dhalattuu baadiyyaa Oromiyaa tun yeroo jalqabaaf koongireesii seene kun waan jara boonsuudha. Kanaaf illee kun waan guddaadha jedhee yaada. Hawaasni Oromoo galata guddaa qabu. Hawaasni Oromoo galata guddaa qabu jechuun yaada ishee ibsatti. BBC'n isitti dhufuun guyyaan filannoo kanaa yoomii jechuun gaafatu. Filannoon kun marsaa garaagaraa qaba. Filannoon gumii gurraandhala 2022 geggeeffama. Guyyaa sana namoonni dimokiraatii ta'an dhufanii amaanee bira dhaabbanna sagalee haa argattu jedhu. Adeemsi sunis baay'ee waan barbaachisaa ta'edha. Hawaasni bakka ani jiraadhu keessa jiru guyyaa sanaa bahee deeggarsa isaanaaf kennuu qaba. Booda ammoo sadarkaa lammaffaan lammaffaasaa baatii caamsaa keessa geggeeffama. Garuu filannoon uummata hunda hirmaachisu baatii hagayyaa 9tti geggeeffama. Erga amaaneen yoo sanarratti injifatte dubartii Itoophiyaa dhalattuu baadiyyaa Oromiyaa jalqabaa Minnesota Koongireesii Ameerikaa taate jedhamti. Kaayyoon kennaa kaayyoo uummataa waan ta'eef filannoo kana mo'achuuf shakkii tokkoyyuu hin qabu. Qophoofneerras jechuun yaada ishee guutummaatti kaayyoon kennaa kaayyoo uummataa waan ta'eef filannoo kana mo'achuuf shakkii tokkoyyuu hin qabu. Qophoofneerras jechuun yaada ishee guutummaadhaan BBC Afaan Oromootti akka ibsattetti lafa kaayatteetti. Egaan daawwattoota keenya gaaffii fi deebii amaanee badhaasoo BBC Afaan Oromoo waliin goote asuma irratti goolabnaa. Warri hanga xumuraan nu daawwattan galatoomaa jechaa yeroo taanutti 4 kiiloo deelirraa sagantaa haaraa amma isiniif qabannee dhiyaannutti chaanaalii keenya laayikii fi sheerii kan isinitti tole immoo subscribe